waan xinnoo harka kee irraa qabdutti gammadi. Namni bakka argetti sanyii facaasu akka nama awwaara facaasuuti. Awwaara facaasuun hiika hin qabu. Namni waan facaasu hin beekne jireenya akka tasaa jiraachuuf dirqama. Waan akka tasaa eeggataa jechuudha. Kanaaf wanta harka kee irraa qabdu beeki. Wanta harka kee irraa qabdutti gammadi. Sanyii tokkicha keessa bosonatu jira. Sanyii tokkicha keessa nyaata addunyaatu jira. YouTube kana subscribe, share godhaa, galatoomaa.